Ashamaa harka fuuni akkam jirtu nageenyu waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedhama. Uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedhaa warroonni dambeenya yoo jiraatan ani kennaa jaalalaa yookaan siifan jedhama. Isiniin jedha warroonni mana kiyya chaanala kiyya afaaraa taatan kotta sabskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatina warroonni duraan turtan galatuumaa isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha bam tuu akkuma agartanii baga gammadanii SMS rooni baga gammadanii SMS roon akkuma argitanii ibsaa obsee inda ibsuu wal arganii waggaa lama ijoolleen tun bara 2019 warbaranii gizinaa duubaa jiru. Dhugaa dubbachuuf taananii kinoonis amma karaa Itoophiyaa galeeraa isiniin jedha. Naa kana fakkaata isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa. Naa kana fakkaata isiniin jedha. Isiniin jedha. Ifama guddaadha. Bilbila siisterii irratti dawwalame. Soo kana fakkaata isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa. Beezawee garuu yaa dhugaa rabbii namni jaalala dhugaa jiraate namni baay'een namni yoo ilmu godhate addan bahu yoo ilmu qabaachuu baate inni jettu dhugaa rabbii waan nan jaalala dhugaati malee ilmu muti jechaadha. Kan dura nama jiraachisu jaalala dhugaati malee ilmu qabaatte qabaachuu baatte miti jechaadha. Obsaa fi ibsuun jecha turanii obsee fi ibsuun yoo dogoggoruu baadhee Naayiroobii jiraatu Keeniyaa Naayiroobii achi kaanii Kanaadaa waggaa lama ol obsanii taa'anii noo amma Kanaadaa dhaqa isiniin jedha. Soo ibsuun dhaxxee jirti. Soo kana fakkaataa obseen dhaxxee jirti ibsuu bareechuu kiyaan maqaan isaanii dhugaa walla jalaadha. Soo kana fakkaataa inni guddaan jaalala dhugaati malee yoo ilmoo qabaatan akkuma argitan miidiyaa kanarra saamrii fi faani namni hindi alaarmiin tiyya bakka hundala hin argitan. So namni akka saamrii fi faanii bakka jaalala dhugaa addunyaa kanarra jedhame tokkoyyuu hin jiru ture. Argitanii jirtu bootaan isaa naannoodhani akkasumas immoo dhugaa rabbii dubbachuuf ilmi namaa kun jaalalli dhugaa yoo jiraate zooree hinumaa walitti deebi'a. Kadirii fi naafis agartanii jirtu. Ilmoon qabanii ijoolleen tunis erga ol fuudhan dogoggoruu baadha waggaa 5 haga ammaa ilmoon arganne kan namaa kennus rabbuma inshaallah ni argatu ganaa umuriin isaanii daa'ima. Inna akkasiin jedha uummata qashtii inni guddaan du'aayii fi akkasumas kadhannaa godhuudha malee fi akkasumas ati waan gaarii yaadu. So jireenya kee irratti waan gaarii tokko yaaduun barbaachisaadhaan isiniin jedha. Kana fakkaata dhugaa dubbachuuf taananii keessumattuu nama wal jaalatu waaqayyo waliin haa jiraachisu. So inni guddaan ilmoo jedhanii ilmoo kan namaa kennu rabbuma. Anna akkas isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha. Nama kana fakkaata baga gammadanii baga dessin jedhee isiniin jedha. Waan nan gammachuu keenya ijoollee xiqqarruu turanii obboleewwan keenya gaa'ela godhatanii gaa'ela isaanii rabbiin attaan milkeessu nama wal jaalatu waaqayyo waliin haa jiraachisu jenna. Soo kana fakkaata isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa bam isiniin jedha. Akkas isiniin jedha nagaan turtii kana hunda nagaan waggaa lama jiraatee ishiinis ol obsanii jaalalaan argaanii waliin immoo akkanatti bakka tokko ta'uun isaanii baay'ee namatti tola. Baay'ee tokko. Soo kana fakkaata ammarree jaalala isaanii ejjamtuu isaa hin argini. Waaqayyo akkanumatti isaan haa jiraachisu isiniin jedha. Soo kana fakkaata keessattuu namni dhugaa rabbii yeroo ammaa kana nama jaalattan yookaan akka malee jireenya keessan miidiyaadha fiduun kun ulfaateera. Dhugaa rabbii isin jedha namoota baay'ee jireenyi isaanii bakka feekidha immoo waan kana waamuma mana isaanii keessatti akkanatti jiraatu jedhan
jireenyuma akkas garuu nama san takka turanii yoo ilaalan hin barakatu. So ijji miidiyaa kana baay'ee ulfaataadha. Kanaaf nama jireenya keessan godhadhaa malee waan hundaa onlaayinii kanarra miidiyaa kanarra ija namaatirra fidinadha. Ani akka kootitti waan kun namni yoo arge yoo dhagee wanta baay'ee naaf hin milkaa'u dhugaa dubbachuuf taana. So kanaaf isinis jireenya keessan bakka waan tokko keessan wannu karaa bakka waan hunda ol baasuu baattan namatti tola isin jira. Kana fakkaata beezawee na warroonni bultii gaarii ijaarrattanii ilmoo irraa godhattanii akkasumas bakka isin wajjin haa jiraatu innaa. So kana fakkaataa so jireenya gaarii akkasii waanuma hundaafuu kana fakkaataa isin jedha. Akkas naaf hin dakadiris baay'ee tokko namatti tolu baay'ee tokko isaan jaaladha ijoollee kana dhugaa rabbi kadir gisee biyya Saawudii jiru naaf hinis waan akkasitti isin jedha. Dhugaa dubbachuuf taanani waan hunduu hireedha. Hireen qooda rabbiiti. Kan waliin nama ga'us kan guyyaa immoo waaqayyo dhisadde nama baasu hireedha isin jedha. Uummata keessatti uummata jaalala. So kana fakkaataa isin jedha. Kana fakkaataa isin jedha. Beezawee garuu yeroo baay'ee wanni tokko yoo argame baay'ee tokko kan nama gaddisiisu jira. Akkas fakkaataan isin jedha. Kana fakkaataa rabbiin nama wal jaalatee jireenya gaarii bultii gaarii waliin darbee jireenya isaanii waliif fooyyeffatanii waliin jiraatanii. So akkas beezawee namni yeroo hunda wal lolu nama wal jaalatudha. Dhugaa rabbi nama jaalala bakka wanni irraa walirraa qabudha. So akkas fakkaataa isin jedha. Kana fakkaataa isin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isin jedha. So akkasii rabbiin nama wal jaalate waliin haa tursu bultii gaarii isiniif haa ta'u akka dirandanaa fi ijoollee kana baay'ee tokko namatti tolu.